kan daawwachaa jirtan godina Jimmaa Aanaa Sokorruu magaalaa Sokorruu kanneen isin suuraa irratti argitan immoo darasaa barataa diinal Islaam kan ta'an hedduminni isaanii 2500 ol kan ta'e barachuutti kan jiran. Barsiisaan isaanii Sheekh Rashaad Khadir Aagaa akka jedhanitti barattoonni naannawa Oromiyaa guutuu irraa fi Oromiyaa kan hin taane irraa dhufanii asitti argaman kun aduu fi rooba keessa ta'anii barachuu hin qabanu. Manni gahaa ta'e caayaa guddaa kan darasoota hunda haammachuu danda'u ijaaramuu qaba jechuudhaan yeroo hedduu yaada kana hawaasa irratti dhiheessaa turan. Hawaasnis isaanii walii galuudhaan hin ijaarra jechuudhaan ol itti ka'us ijaarsa guddaa kana ijaaruudhaaf waan dandeettii hin qabneef hawaasni keenya muslimaa bakka jiru bahaa fi dhihaa biyyoota alaa fi keessaa kan jiran nu bira haa dhaabbatu booda rabbiitii jechuudhaan sheeknis ummanni biyyaas kana abdii guddaa waan qabanuuf ijaarsa sanatti kan galan. Maarree hawaasa muslimaa madarasaan ijaaramu kunis madarasaa keessaa hundi keenya dhabuu hin qabne miindaan isaa duniyaaf aakhiraatti kan namaaf galu yoo ta'u haga dandeessaniin dandeettii keessaniin caayaa ilmii ijaaruudhaaf namni rabbiin isaaf laaffise haga dandeettii isaatiin nu bira haa dhaabbatu jechaa waan jiraniif bira haa dhaabbannu. Akkaawuntiin madarasichaas 167 66 53 787 Nursunnaa Markaz. Nama dhimmi kun isa ilaalchisu mara bira akka gahuuf riipostii fi sheer gochuu hin dagatina.